riskii ilma duniyaa fi akhiraa isii fayyadu rabbii isiidhaaf haa godhu intallee taatus intala duniyaa akhiraa isii fayyadu rabbii isii haa godhu akkasumatti warroonni isii jaalattanillee hedduu takka galatooma garuu aan qalbii cabee haafu isii ilmoo garaa qabdu haa jiraattu garuu ammoo aan isii hin tuqu arrallee borullee tasniin hin tuqu ammoo Iman sumarraa hin dalagaa sidiisuuf hin deemu. Lafa qiya yabba rahmata kulkuloite rahma ya muti. Warahmatullahi wabarakatuh. Hojjetoota fi hordoftoota akkam nagaa fayyaadhaa jirtanii bakka jiraattan isiniin jecha arra haafisaan maal qabattee dhufte jechuun keessanii lolobaa waan haaraa takka waan hin qabadhee dhufee hin jiru. Ati akka hiyyeetti wanta kuma cufti naaf haaree jechuudha. Takkaffaa duraa wanni inni dubbachuu barbaadu tasniin ani maqaa keessa hin dhoofne maqaa kee wanni irra sidhee waan ati kanaan dura gartee minaan jechaa turtee fi nama maqaa keessa sidhee malee maqaa keessa dhoofuufillee yaadan qabu takka jee maqaa keessa dhoofuufillee asabii keessaa illee hin qabu saniifuu nyaafii ati nama dhugaadha wajjin nyaate rakkoo fi cinqaa meeqa wajjin dabe waa meeqa keessa wajjin tarree as keenya jechuudha alhamdulillahi dhugaadha. Dhugaadha akka nama tokko yoo dubbanne eeman si jaalachuu ture na dura garuu tiree deebi'eeti eega si wajjin ati ditte booda deebi'ee dhufee ni jaalate dhugaa siif inni hol jaalatan taatellee arra inni immoo na jaalachaa jira jechuudha na jaalatee ture jechuudha garuu ati mee dhuguma rabbiitti yoo deebiin taate gaafa baar jaalachaa turte isa maal naan jechaa turte yooniin asirraan tiriini naan jechaa turte garuu alhamdulillah galatoomi kanuma sirraan darbe jechuun kee kanan narraa ole jechuudha hedduu akka galatoomi arra waan dubbatan dhiisuu addan beeku garuu ammoo ani isinirraa dalaga jechuun kee kaneen lafa dhiisee miti waan lafa dhiisee isinirraa osoo hin ta'in eeymanirraa ansirraa dhimma hin qabu eeymanirraa YouTube kiyya daabsisee YouTube kiyya silaa kaneen arra waa meeqa irratti lagee waa meeqa bakka meeqa naa jiru YouTube kiyya daabsisee baatii meeqa guutuu YouTube kiyya kaneen fiidoo takka irratti dindiisanii kaneen waa takka irratti dalagin jechuudha ilaa arraan tanaa na dhorkee as gahee jechuudha qaalii isaa godhee qaalii dhiiraa godhuun dhiira jechuun sheeyxaanaa dhiira jechuun gadi kiloo namaati saniifuu waraa caallee asuma narraa bulinaan jette obboleettii ati baasee yaate si yaabbanne ati doonis taate si yaabbanne loonii ta'een qabu narraa bulinaan jette garuu tasni laafetii jecha waliin jechuun nurraan tolu nurraa illee bareedu rakkoo fi cinqaa meeqa mana baar keessa wajjin dabarsine jechuudha ani tanuma kaleessanii irraanfatini waa illee sii godhu baadhu waa illee siif ta'u baadhu ani ta'uma kaleessanii irraanfatin jechuudha wajjin nyaanne wajjin dhuunee uffata tokko wajjin uffanne shiitii tokko wajjin uffanne jechuudha naafiyaatii nama jecha hamaa waliin jechuurraa toluu miti saniifuu hedduu takka jira ta'u arraan tana wallaahi amma eeyman jechuudha bahariitu dhiisi dhugaadha bahariitu eeymanii fi ati walirraan deemtanii eeyman nama baar jaalatu miti baar sin jaalanne dhugaadha baar eeyman hin jaalanne eeyman jaalachuu dhaba isaadha eeyman anaa jaalate yoo baar dhiisnaan jee ana eeyman dhiisuuf yaadan qabu sanuma ta'e ani eeyman arrallee borullee eeyman jalaana hordoftaaf hojjettoota kiyya ani dhimma eeymanii fi YouTube deebee malee YouTube dhiiseetiin jira dhugaadha hireen qooda rabbiiti waan rabbiin kiyya naaf qoode hin dhabu jechuudha waan nama kalee sida bartee rifeensa kiyya fasaa walitti tuunfe hin dhabu ani eeyman ittiin heeruma jechuu osoo hin ta'in garuu adda baane maaliif ol ba'ee viidiyoo maraa jirteemi maaliif hafiza fuudhuuf hin deema je'ee maanatti nimi bar aniin tuni isaan jaaladha baadhii sinaan ijoollee isaan jaaladha isaafillee himeetiin jira baadhii sinaan ijoollee asiin jaaladhaa jee himeetiin jira hafiza baaraka rajaa naafeeti wal dhiisne garuu ammoo fuudhuuf hin deema akka nama tokkootti je'ee yoo na gaafate ani nama fuudha isaa isa dhorkuu miti nama fuudha isaa dura isin dhaabbatullee miti maaliif taana yeroo namaa nama dura deema jechuudha eeganii fi bahanna dhorke anoo maafiin isa dura dhaabbadha garuu ammoo lakkee hin fuudhu je'ee waadaa naaf galee nama tokko si biraan illee dabre kennaan jee waadaa naaf galee arra deebi'ee ammoo gisee viidiyoo fuudhee jee ol bee malee
hangam qalbii nama cabsa hordoftaa hojjettoota kiyyaanii wanni irraa hin haasoo jira warri na arrabsitanillee galatoomaadha waan takka isiniin hin jiru maaliif taanaan eeyman naaf hubadhaa mee takkuma naaf hubadhaa lama sadii osoo hin taaneef mee takkittummaan dubbadhu tana naaf hubadhaa akka nama tokkootti ani gowwaadha jaalalaatu gowwaa nama fakkeessa jaalalli gowwaa nama fakkeessiti maraataa nama fakkeessiti jaalalli waa hunda nama fakkeessiti jaalalli waa hunda nama dubbisti akka nama goone hin qabdu garuu takka naaf hubadhaa taniin isin kadhadhu rabbii jecha maali takkittiin isin kadhadhu ni beeytanii maaf yuutuuba keenya dhaabsisaa maaf na amanami naan ja'a maaf inni na amanamuu dhabaan isaaf amanami yuutuuba kiyya gana dhaabsis yoo haafizaa fuudhaafiin deema jee maanatti nimin sila arraanta fuudhaafiin deema eeman akkana tasniin hojii duraaniif wal jaalannaa wal dhiisne garuu tasniin nadittee arrammoo jaaladhe naa fayyamte tasniin uummata naan fuudhuu deema jee silaa natti hime annama isaa fi tasniin jittuu dhaabbatu miti akka gaafa duraa itti dhufee na jaalataes agartanii jirtanii isa imimmaan narraa haqe wallahi gaafa maammee jaalachaa ture maammeen gaafa na dhiisee deemu isa imimmaan narraa haqe akka inni itti imimmaan narraa haqe san naaf sii jira bakka maammee siifiin bu'a maqaa maammee Abrahaam bootu yuutuuba irratti illee baateen dhahini naan jee dadhaabsise jechuun maammee haasaa maammee illee akkasii imimmaan narraa haqe onnee tiyya boochuu jirtu onnee tiyya na fayyisee arraan tan innummaan deebi'ee onnee tiyya na cabse garuu haa galatoomu akkuma qabu ilmi namaa hundinuu amanamu rabbii tokkicha malee ilma namaatii miti ilma namaan amaninaadha arrallee borullee haadha teessanuu maan taane haati teessan isin jaalatti garuu ammoo ilmi namaati amma ishiin amanii saniifuu tasni an sinxuuyi ani kaniin itti jiru ayman dhiisuufis hin deemu jalaa illee dhaabbachuu deemu jaarsa keetillee ta'u ampultii teessan laaquu hin deemu maaliif maqaa kee dubbataa jaarsa kee irraa naa taane inni hadooddaa bultii ta'e ni yaalattaame naa dawwalaadhaati waa'ee itti viidiyoo tiyya martan maqaa kee itti dhoytan naaf hima fuunee wal fuunee jettanii martanii maaliif ol baatanii haasoytan anna haasoo keessan hin jaaladhu khalaas ilman naasoo isaa hin jaaladhu eege inni naase anillee dhufee haasoo eegalee isinii galee hordoftoota kabajamtoota kiyya an tasniin waan isin kalee naan jettiin dubbadhe malee tasniin tuquuf illee hin deemu hafiiza Israa'el dalagu deemaa isin jechaa turte sanii dhiyoo viidiyoon deeggarti gadhiise irratti tasniin akkana naan jechaa turte eeman jaalala isaan qabdu garuu immoo histumatiyyaaf anatti qotaa godhuudhaa fi tasniin eeman heerumte malee hin jechaa jira malee an tasniin tuquuf illee yaada qabu jechuudha maaliif tasniin obboleettii tasniin anaaf obboleettiidha. nama kalee baarillee jaalatu baarii fi isillee wadhiisan garuu arrallee anaaf isiin obboleettiidha maaliif namni cinqaa meeqa keessa wajjin dabree wajjin nyaatee wajjin dhugee qorii waadaa nama qaba naaf isiin qorii beelaa wajjin nyaanne zabana ammaa tana qorii beelaa malee qorii waadaa cabxee jirti qorii waadaa cabxee jirti qorii beelaa jira zabana ammaa kana keessatti kanuma ati wajjin nyaattu deebi'ee si nyaata isinii galee kanuma ati wajjin nyaattuutu deebi'ee si nyaata rakkoon qabu ani dhalaan naan taatu silaa dhalaanis geelee godhachuun naan taatu ilmi namaa naaf hin ta'u ilmi namaa nagana garuu waan ilmi namaa naganuuf tanaa wallaali hordofaa hordoftoota keenya waan ilmi namaa irra deddeebi'ee naganuuf tana natti hima yoo beektan an ilmi namaa miidhee na cabsa ifuu dada deebis niin tarkaanfadhuun je tarkaanfii keessan tarkaanfachuu hin danda'u jaalalaaf dafeetiin bootama kanaaf ilmi namaa akka kophee isaatti nalaala jechuudha rakkoon qabu hireen qooda rabbii akkuma jaamtee jirtutti anis inshallah waan takka rabuun kiyya gaaf tokko hin oolamu jechuudha gaafaan amilee ta'e cabxirana injifadhee akka namaatti jiraadhus ni dhufa gammachuu qaama kiyyarraa harkadhus ni dhufa haa galatoomanii namni hundinuu waan hin jiru akka hin qabu garuu ammoo galatooma tasniinis jaalatamtee jaalachuu malee mumkin jaalatamuu malee jaalattee hin beektu waan jaalattee hin beeknee fi kanatti na rakkisu jirti haa galatoomtu rakkoon qabu dhugaadha garaa qabdi jaan anilleen isiin agarree garaa qabdi jaan
hagaraa qabaattu ilmatiin ilma riskii ilma duniyaa fi akhiraa isii fayyadu rabbii isiidhaaf haa godhu intalallee taatus intala duniyaa akhiraa isii fayyadu rabbii isii haa godhu akkasumatti warroonni isii jaalattanillee hedduu akka galatooma garuu aan qalbii cabee haafu isii ilmoo garaa qabdu haa jiraattu garuu ammoo aan isii hin tuqu arrallee borullee tasniim hin tuqu ammoo eeyman sumarraa hin dalagaa sidiisuuf hin deemu inshallah naafetii toora gubbaa wal arguu teenya saniifuu hordofaa fiiltoota kiyya viidiyoo isiin martee arkitanii jirtanii dhugaa dawaraa caallinaan jettee sirraa bu'eetiin jira ammoo ammaan booda maqaa kiyya naqaaste taanaan tasniimatillee siifdhaan hundi keessanuu maqaa kiyya nan deema isni galee ammoo tasnii eeyman akka feeten maqaa kiyya yaami akka feeten maqaa kiyya dubbadhu naafi ati yaman kan keessa wajjin jirra wajjin jiraannaa fi wajjin jiraanna waan inni si godhu taafa inshallah viidiyoo irratti wal arguu teenya sakkanaatiin isin jaa hordofaa fiiltoota kiyya assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu warreen bultii ta'e rabbii harkaa qaba qooda rabbiitii bultii namaa hin seenin jettan an bultii namaa seenuuf hin deemu bultii namaa lallaaquuf hin deemu tasniimii fi eeyman mabruu garuu ammoo eeyman sirraa hin dalagaanii sirraa hin dalaga inshallah hawwalitti bilutaa hordofaa fiiltoota kiyya nagayaan naa turaa isiniin jaa baay baay